السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا جالتمتوتا المان oromoo الدنيا مرة ترجمتنو نجان كيسان إشني فبايا تسرين جل عبد السين كيسان هندي كيسانو بقى جمدني نتلي جما يوتيوب كينيا ديبني جرجة شودا على جرا يوتيوب كينيا ديبنو أدو gammachiisaa qofa إشني فينا هندي كيسانو وان إشن gammachiisu قفتي را كان نسدبنو waan haaraa biyya keessaayis waan addunyaa irraa nu qaqqabu isiniin geenya jechuudha. Hundi keessanuu like subscribe gochuun YouTube kana ho'isaa. Har'a immoo oduu gammachiisaa Oromoo maraaf nama gammachiisuu fi abdii namatti horu Oromoon tokkummaatu isa barbaachisa akkuma jedhamu. Har'a wanti Dr. Abduseen isiniif qabatanii dhufan gaafa YouTube isaaniitti deebi'anu oduu haaraadhaan waan nama gammachiisaadhaan dhufu jechuudha. Abdii fiixee namni wallaalee hin jiru hundi keessanuu ni beektu jedhee yaada. Namni hin beekne jira. Jirtu hundi keessanuu ni beektu abdii fiixee maal ta'a laata jedhaatii koomintii jalatti barreessaa. Maal yaaddani laata abdiin fiixee waan haaraa ajaa'ibaa tokko gammachiisaa. Oromoon akkana. Baga gammaddan isiniin jedha Dr. Abduseen keessan. Mee warra gammannee irra abdiin fiixee OMN itti deebi'uu isaatiif jettanii gammaddan koomintii jalatti gammannee jirra abdiin fiixeedha OMN keessatti lafee dugdaati. Waan adda addaatiin walitti bu'amuudhaan OMN keessaa ari'atameera baheera. Har'a garuu yeroo Oromoon tokkummaa barbaadu kanatti abdiin fiixee OMN itti deebi'uunsaa Oromoo baay'ee jabeessa. Miidiyaa OMN yeroo kanatti yeroo hayyoonni Oromoodhaa faffaca'anii jiran kanatti abdiin fiixeedhaa itti deebi'uun Oromoon abdii guddaa qaba akka tokko ta'aa jiru. Baay'ee tokkoon gammade abdiitu natti horame. Kanaan alas warri Oromoo taatanii Oromoodhaan walitti buutanii xiiqii keessa galtanii akka Oromoodhaan walitti mufattanii haftanuuf achi keessatti dhokatanii jirtan as kottaa saba keessanitti makamaa hojjedhaa fi Oromoo gabrummaa jalaa baasaa isiniin jenna. Baga gammaddan lammaffaa irratti abdii fiixee OMN itti deebi'uunsaa baay'ee tokko nu gammachiisee utuu jiru warri immoo hayyoonni sadan kan akka Iskeel Gabbisaa Tsaggayee Araarsaadhaa ammas namichi tokko miidiyaa Tigraay irratti malee maaliif OMN irratti hin dhufne jennee yeroo baay'ee dubbannee ture. Jarris as deebi'anii karaa miidiyaa Oromoo irratti dubbachuu qabu. Kun shakkii guddaa nuti yeroo baay'ee maaliif Oromoo wal qoqqoode maaliif tokkummaa dhabe diyaaspooraan warri Oromoon abdii irra kaatee sagaleen jara qeerroo biyya keessaattis uummata kakaasuu danda'a jedhaman wal shakkanii dhaqanii walii galuu dhabanii OMN irratti dhiyaachuu baqatanii miidiyaa Tigraay irratti yeroo jarri dhiyaatan yeroo baay'ee argina. Har'a wanti kun nu baasu Oromoo wanti nu baasu miidiyaa qabna tokkummaa dhabne afaan kan keenya kan irratti dubbatan iccitii keenya waan tokkummaa keenya jabeessu miidiyaa OMN baay'eetu jira. Isin warri amma miidiyaa OMN lagattanii dhaqxanii miidiyaa Tigraay irratti dubbattan kun eenyuuf akka qabsooftanu intini nu galle. Afaan Oromootiin hin dubbattanu jaraaf qacaramtanii hojjettan ta'ee nuun galle waan ta'eef as deebi'aatii saba keessanitti araaramaa waan sabni isinirraa barbaadu hojjedhaa. Baay'ee tokko gammachuudhaan gara YouTube kootii dhufe jechuudha. Abdii fiixee baga nagaan dhufte welcome isiniin jenna. Henoo Gabbisaadhaa yaanni ati barreessite baay'ee tokko natti tolee jira. Abdii fiixeedhaa OMN itti haa deebi'u jecha jedhu hawwii kooti. Malee hin deebine otuu deebi'e baay'ee tokko natti tola. Hundi keessanuu dhiibbaa kana godhaa abdii fiixee OMN itti deebi'uudha qaba. Gaazexeessitoota jajjabaa qabu ammaaf garuu abdiin fiixeedhaa OMN itti deebi'uun OMN baay'ee tokko jabeessa jedhee yaada waan ta'eef akka nama tokkootti mee isin maal jettu yaada ummatoota koomintii jalatti barreessuu fudhanneetiyyuu irratti dubbanna isin meemee warri nu hordoftan kun abdii fiixee yoo OMN itti deebi'e maal jettu mee gandummaadha moo sababa maaliitiif immoo OMN irraa ari'atame har'a yoo itti deebi'e Oromoon tokkummaan isaa kun maali mee koomintii jalatti yaada keessan nu barreessaa yaada keessan barbaanna. Ala koomintii jalatti barreessitanuu yaada dheeraa waan fudhatama qabu qeequmsa utuu hin taane sababa kanaaf akkanatti yoo deebi'e Oromoodhaaf bu'aa qaba jettanii akkasiin barreessitanuu barbaanna. Dhiirrinis shamarranis gandummaadhaan utuu hin taane ilaalcha gaarii qabdanu akka Oromummaa tokkotti abdiin fiixee yoo OMN itti deebi'e waan akkanaa Oromoodhaaf tokkummaa Oromootiif gargaara. Deebi'uudha qaba jettanii feesbuukii keessan irratti akkasiin duula jalqabdanuudhaaf hundi keessan akkuma nama yuutuubii kanarratti abdii fiixee OMN itti nuufa deebi'u jedhee jalqabe isinis feesbuukii keessan irratti deebi'uu qaba
nuuf adeemu maaliif nuti gaafa ummi inni reef jalqabu dukkana sana keessatti afaan isaa damma sana mimmi'eessee akkasitti qabsoo Oromoon gaggeessaa ture addunyaatti kan dhageessisaa ture abdii fiixee har'a yeroo kanatti inni bakkee taa'ee ilaaluun isaa waan nan gammachiisneef akka nama tokkotti abdii fiixeedha ummi inni itti nuuf adeemuun jedha dhumarratti wanti dhaammadhu hayyoota jedhamanii warra Oromoodhaaf lakkaaman warri miidiyaa Oromoo lagattanii miidiyaa Tigraay irratti dimsa wayyaanee irratti iyyaa ooltan yoo dhuguma Oromoodhaaf qabsoofna jettan Iftaana Habsee Tsaggaayee Araarsaatii fi Isqeel Gabbisaa jarri kun sadan bu'aan jarri keessatti waan naangalleen Oromoof qabsooftan taanaan ilaalchi keessan waladdas ta'u miidiyaa ormaara dhaqurra keessanii ummeen Oromoon tokko ilaalchi isaa adda addaa ta'u dhuftanii maaliif irratti hin dubbanne maaliif asin dhiyaanne maaf achi harkifattu erga gaafa Hacaaluun duuti erga gaafa Jawaar hidhamuuti isinitti iyyaa turre kottaa miidiyaa ummeen irratti tokkummaadhaan walitti kottaa waan meeqa barreeffamaa ture walitti sana araarsuudhaaf araarama ishii araaramneerra keessoodhaan akkana jettanii isin ammas achuun kun hariin Oromoo tokkummaa dhabsiisaara Oromoon baay'inaan sadarkaa tokkoffaarra jira garuu maal godha walii galtee hin qabu kanuma jechuun barbaada hundi keessanuu yoo galatoomaa subscribe like gochuudhaan YouTube keenyallee nu jajjabeessaa isiniin jennaa ulfaadha. Joar galatoomi yeroo tokko itti gaafatamtuu Oromoo International Youth Association President ayyaantuu xibbeessoo hedduun keessan beektu waa baay'ee barreessiti. Yeroo barreessitu maal jettee barreessite bakka tokkotti eenyuma kana jalqabaa seenaa uummata Oromoo alagaatu barreesseetti. Ittaanee immoo Oromootu barreessee Oromoo kamtu barreessee dhiirota Oromootu barreesseetti. Maal jechuu barbaaddee shamarran Oromoo eessa jiru? Adeemsa Oromoo keessatti, siyaasa Oromoo keessatti, hawaasa Oromoo keessatti shamarran gumaacha hin qabdu kun immoo olaantummaa dhiiraa mul'isaa jetteetu barreessite. Har'a yeroon yaadu shamarran hedduun arga as keessatti baay'een gammade. Adeemsa keenya keessattis shamarran hedduutu hirmaatee ga'ee fudhachaatti jira. Inni sun wanta ayyaantuun jette sanaa hojiitti oolchaa jira jechuudha. Jawaar immoo yeroo tokko Atlaantaa irratti yeroo walgahii qabaannu maal jedhee ijaaramuu keessaa inni tokko abbaa manaa gaarii ta'uudha jedhe. Haadha manaa ofiitiif abbaa manaa gaarii ta'u sun ijaaramuu keessaati isa jalqabaati jedhe. Yoo abbaan manaa haadha manaa isaatiif abbaa manaa gaarii ta'ee Oromoon haadha manaa isaatiif wajjin haasa'eetu boo'ichas gammachuu Oromoo irrattis waliin hirmaata sababa ta'ee fi waliin bakka tokko ga'uu danda'uu dandeenya. Yoo kana hin goone garuu haati manaa mana teessee abbaan manaa qofi siyaasa Oromoo jala daaddisa yoo ta'e eessa tokko iyyuu ga'uu hin dandeenyu. Kana jechuun maal jechuudha gaaf tokko akka tasaa Niiwoorkitti waamamnee Niiwoorkiin dhannee jechuudha. Jawaar marxoo isaa marxifatee mana keessa daaddisa. Haasaan haasa'u fedhaa Jawaar kolfaa'eera. Ganama walgahirra bulleetu hin gaafatamne ciree maal nyaattu jedhamne. Ciree inni kaan paankeekii nyaadha jedhee anis kan mataa koon jedhee hundumtuu gam tokkotti deebinee jennaan marqaa nyaannaa jedhe. Okay, haa ta'u marqaa nyaanne erga ta'eeti jedhamee murteeffannee irraa arfaaseen nu wajjin hojii hojjechaatti jirti marqaan kun eessa jira laata jedhee garaan koo waa'ee marqaa yaadaa Jawaar nu gidduun jiru. Takka ture Jawaar marqaa hojjetee fidee dhufe. Hiika abbaa manaa gaarummaa sana gaafa san sirriitti hubadhe jechuudha. Kanaaf har'a arfaaseen abbaa manaa ishee wajjin teessee yeroo nu gidduutti waa'ee uummata Oromoo abbaa manaa ishee wajjin nu mari'attu arfaasii atillee abbaa manaa gaarii qabaachuu keetiif baga gammadde. Oromoon immoo Jawaariin qabaachuu keenyaaf baga gammanne.